Yesus Kiristoos ani simbira yeroon koo waan geesseef qabamuuf waan jedhuudhaaf hundi keessanuu na buuftu naani akka jedhe Phexros hin jarjira waan ta'eef lafuma ol ka'eetu barsiisa dhugaa Waaqayyoo iddoo lubbuu keetiiti maal ani morma koo accita malee si wajjin fannifama akkam murtii koo ta'e Yesuus itti kolfu ituu hindaanqoon iniyyin siyasadii taayden Yesuus afaan keenya miti kan inni beeku wusti ነው keessa beeka Yesuus namoota tokko afaan hin fakkeessu inni Yesuus ni jireenya akkas miti gurbaa keessa keessi fagalu abiddi Afuri qulqulluun jaalala dhugaa of keessaa qaba amma afuri qulqulluun keessa jiraata nan jaalatee nan afuri qulqulluun keessa jiraata nama jaalatu jaalanni wal jaalanna namoonni nama jibban nama akkamiiti namoota afuri qulqulluun keessa jiru namoota ta'anii dhimma namaa duwwaa akka disarchi godhee zarazaranii odeessaa oolan isaan kun warra afurri dhugaa keessa jiru afurri nuyi arganne kun afura dhugaati warri garraamonni joo lafa dhaaluun bal'atu kodaan galataasanii abbuudhaan bal'atu mata dureen koo kennaa afuuraa qabaachuu isa jedhu irratti dubbadha. Phaawulos iddoo baay'eetti keeti kan dubbatu afurri qulqulluun gara namaa kan inni dhufu harka duwwaa miti. Afurri qulqulluun gaafa gara namaa dhufu kennaa fudhatee dhufa. Yesus Kiristoos hojii ergamootaa boqonnaa lama irratti boqonnaa tokko yoo dubbistanii ituu ol hin bahin dubbii kaa dubbate. Ani isin biraa deemuu naaf wayyaa. Ergaan deemee booda gara abbaa koo gaafan ga'u kan isinii wajjin haasa'u kan isiniif dhaabatu kan isin barsiisu kan isin gorsu kan isin jajjabeessu maalan godhaadhe. Siniifan erga eenyuun jedhe bartootaan jedhe. Kanaaf bartooti Yesuus akka bira turuu barbaadan. Yesuus Kiristoos ergama isaa gaafa raawwatu biyya lafaa irra turuudha miti kaayyoonsa. Sagalichi foon uffatee gara biyya lafaa waan dhufeef sagalichi hojii isaa raawwatee ol deebi'uudhaaf waan ka'eedhaaf isaan bira turuun barbaanne. Waaqayyo abbaa ilmaa afuura qulqulluu isaan kun tokkicha Waaqayyoo keessa warra ba'aniif garaa namoota hundumaa keessa dhufanii warra nama gargaaran. Afurri Waaqayyoo Yesuus hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti akkas jedhe ituu isaan ilaalanii isaan gidduudhaa erga ol fudhatame booda hojii ergamootaa boqonnaa lama irratti jarri hundumtuu fajajanii karaa Yesuus ol ba'irra maaliin godhan jedhe in ilaalanii mee nama simbira jedhuun rasamii ilaali jedhiimme gara Yesuus ilaali jedhiin gara Yesuus yoo ilaaltu edhaanii isa siif abdatametu dhufa. Ameen ameen. Yesus Kiristoos gaafa ol ba'u namoonni kun Yesuusin waan jaallataniif Yesuus karaan irra ol ba'e biraa ol sokkee dhaabatanii samii keessa ilaalanii fajajanii achumatti hafanii. Yesuus ituu isaan gidduu dhaabbataa jiru gaaffii tokko gaafatan. Yaa barsiisa eenyutu mo'a? Erga duutee kaate mootii bara baraa taate biyya kana keenya keessa laattaa immoo akkam eenyutu mootii nuu taadhaniitu isaan gaaffii gaafatanii dhoksaan kuni amma isiniif hin dhufne isa isiniif dhufutu isinii ibsaa. Mootummaa Waaqayyo akka nu beennu kan godhu yoo afura qulqulluu. Wangeela nu ammatti amanne kana beekumsa keenya nu bannee miti kan nu irraa barannee ittiin guddanne. Afura qulqulluutu dhufee nu ibse. Kanaaf hin goyyoominaa iddoo baay'eetti namoota tokko ani teoloojii baradhee ani digiriin qaba ani maaloon qaba jettanii lafa hin dhiitinaa. Digiriin kana afura qulqulluutu caala. Digiriin lafarraa isin gargaara. Isatti dubbachaa jira namma. Inni kan lafaa kun isin gargaara. Beekumsa lafarraa isin gargaara. Isin guddisa inni. Inni lafa kanarratti akka isin hojjettan maal sin godha? Sammuu keessan hin balleessa. Lafa kanarratti akka ittiin jiraattu si godha. Shiroo siifa kennu, balbala siifa banu, mootummaa si haa godhu, ganda si haa geggeessisu, barumsi lafa kanarratti akka itti maal taatu si godha? Ittiin nyaattee jiraattu si godha. Inni kan wangeelaa galuu liyyuu na'u. Inni kan wangeelaa afura qulqulluu duwwaadhaan barbaadama. Namni afurri qulqulluun itti galee tasayyuu danda'ee Yesuusin kaaduu hin danda'u. Machee mitu akkas ta'e maa Phaawulos faa si 41 si 39 yeroo garafaman ituu afurri qulqulluun keessa jiraanne hin kaadu moo hin kaadan? Mee wayin sin gaafadha. Yesuus Kiristoos gaafa qabame Phexros duukaa jira moo hin jiru? Amma lubbuu kee kennutti si duukaa maalan jedhe? Si duukaan jira du'a lubbuu keetiiti anaan si wajjin maal la godhe? Na fannisu. Foon isaatiin Yesuusii wajjin ani si wajjin hin fannifama malee ati kophaa kee hin fannifamtu. Kun murtii kooti jedhee murteesse. Yesuus itti kolfe. Mikinaatu dandeettiin Phexros maalirra jira? Foon irra jira malee afurri qulqulluun keessa hin jiru. Foon kun immoo kaadiidha. Foon kun har'a sin gammachiisa borumoo sin gaddisiisa. Amma murtiitti sin gasha. Ani immoo ergaan qaba ganama kana Waaqayyo foon si ho'isu osoo hin ta'in hafuura ho'aa siif haa kennu. Waaqayyo foon si diddichiisee si gatu osoo hin ta'in hafuura ho'aa. Yesus Kiristoos ani simbira yeroon koo waan geesseef qabamuuf waan jedhuudhaaf hundi keessanuu na buuftu. Hundi keessanuu na buuftu naani akka jedhe Phexros hin jarjira waan ta'eef lafuma ol ka'eetu barsiisa. Dhugaa Waaqayyo iddoo lubbuu keetiiti. Maal ani morma koo accita malee si wajjin hin fannifama. Akkam
murtii koote Yesuusitti kolfu ituu indaanqoon iniyyin si'asanii taayden Yesuus afaan keenya miti kan inni beeku wusti ነው keessa beeka Yesuus namoota tokko afaan hin fakkeessu inni Yesuus ni jireenya akkas miti gurbaa keessa keessi fagalu abiddi harka qabaame nama simbira jiru ree yaa baasee kiristaanummaan kee jedhame በውስጥ ወደ ውጭ ዳኒ ሜሴ keessa gara bakkeetti ዳኒ ሜሴ ሃሌሉያ ክርስቲያኑማን ዱጋን keessa gara bakkeetti fa malee bakkee duwwarraa miti akka shittu akka qibaati barakana dibatanii guyyaa tokko boodee namarraa badu miti ክርስቲያኑማን dibata fuura qulqullu jechuun keessatti biqila ሃሌሉያ erga biqilee maal godha wanta nu hojjetu sinitti nima meega nama kana nama amaneef yaa abbaa koo fuura keenaa erge ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጋሩ bakkee miti kan inni ilaalu ውስጥ keessa dhokata ribuuf lafee gidduu ilaala Yesuus jireenyatti isaa wajjin qabdu Yesuus fixeera ilaale ituu isa jaallattu dadhabaa yoo taates beeka Yesuus maal akka taates beeka Yesuus garuu hafuurri qulqulluun kennaa sii kennuu qaba hafuurri qulqulluun kennaa namaa fiduu qaba irra maaliif ennaan bara 2016tti kennaa sanaan injifattee argamta habadio seya yadi galabara fino namni tokko nan mooda jedhimeeti kennaatitti mootu cabsee mana kee agalu siyaasa diyaabaan dabal yaabaan iddaabaasaa labaajoo namni barbaadu jira kennaa argattaarra ልዩ ስጦታ አለ ዛሬ ከመንፈስ ቅዱስ ከሆሊ ጎስት ልዩ ስጦታ ዛሬ አንድ ሰው ልዩ ስጦታ በለው እስቲ ሲየለፋራ ደከንተ ይሪያራ ደከንተ ውፈተራ ጫማራ ፕሮሰስ ይለፋራ ደከንተ ከላይ የሚመጣ ስጦታ ከላይ ሃሌሉያ አባባባባ ከናኩሲ ከነበረ ታዳን እንዱ ተማለ ኢየሱስን እንፍት ሃሌሉያ አትተው ጌታ ሃሌሉያ namni kennaa kana barbaadu jira taqabal በኢየሱስ ስም አፉሪ ጎልጎል ከና ሲወዳ ይሰዱሪ ካንቻሉ አዳዲስ ስጦታ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስዳን አረቱ እንዳቆን እንይን ሲያሜ ቀናገንታ ሲሰዲ ነገር አማነ ሞኒ ባየን ጎፍታ ገና ከኖለኒ አፉሪ ጎልጎሉን ስሪትን ዱረሳን ትንገል ወከባዳና ተው ሃሌሉያ ጀደኒሩ ወከባዳና ተው ፈናራዛ አደባ ፈዳሜ ፈናራ ኬሰ አፉሮ ጂኦጀቱ ሂምቤከማ እንስት ገሌራ ታናን ኦፊ ጨጨብሱ ሲንጌሱ ሲራ ጨጨብሰሰት namoonni baay'ee maaliif gooftaa wajjin waliin galan sitti fakkaate afuura fakkeessaatutti dhufeera Yesuusin teessa siin jedhaannaan ani profeetiidha ani raajiidha tendidichini taayigad sin kaamne Yesuus namni teessa siin jedhe Yesuusin kaata siin jennaan wareeree jedhu darbi hey mila kedris darbeera jedhe abe asii cufaa yoo ta'e asii banaadha istaani Yesuusidha kun haleluuya waldaa keessaa cufama yoo ta'e bakkeedha ballaadha bakkeedha cufama yoo ta'e keessaa ballaadha kan Yesuus billaan karaa hundumaarra tashkaraakara hedhameeyya nama wallaansoon qabina Yesuus duwwaa wajji walii gala baran akkastu ta'a warra Yesuus dibetu ka'ee mul'ata warra Yesuus dibetu daga darbaame hin argitu addabaabaayii irratti warra Yesuus dibe kana booda taaksii keessatti gaanintiin bira taa'uu dadhabu hin agartu kana booda waaqayyo abaayinatti metuun kadhatarra jiru akkanaan jedhe isa durii kan caalu naan jedhe abidda gadhee gadhiisa ijoollee koon keessa jirta yoo ta'e ameen jedhi anuu keessan jiraate ameen jedhi በኢየሱስ bara 2016 yebaase pheenxee dhaamsinaatti pheenxeetti nadaaj dabadu hello akka kaleessaa miti dubbiin hin ta'u baadiyyaatti wangeelli hin boba ganaa lafaa kee boba hin boba wangeel akka kaleessaa hin ta'u jedheera ganaa hin boba magaalaa keessatti ganaa sabbataan wangeel haleluuyaa
Na Yesus Kiristoosin Phexros kan inni gatee deemeefi hafuura dhabe. Hindaaqoonni tun iyyinitu dhufanii Yesuusin biraa qabanii namichi kun Yesuus duukaa ture qaba naan lakkii abbaa koo ani san beeku dhugaa waaqayyo bii keenya iddoo tokko miti. Wajjin nyaachaa oole namoota tokko tokko ammatu as keessaa dhattee gaafa ta'e raajilessa leenjii beektaa gurbichi akkas ta'e tu'etti lakkii abbaa san beeku jaan argaa nama beeku xiqqoo masiin bakkeen matti isaa deemuun argaa jedhamu tokko tokko. Hafuurri qulqulluun jaalala dhugaa of keessaa qaba. Amma hafuurri qulqulluun si keessa jiraata naan jaallattee naan hafuurri qulqulluun si keessa jiraata nama jaallatu jaallanni wal jaallanna namoonni nama jibban nama akkamiiti namoota hafuurri qulqulluun keessa hin jiru namoota ta'anii dhimma namaa duwwaa akka disarchi godhee zarazaranii odeessaa oolan isaan kun warra hafuurri dhugaan keessa hin jirre hafuurri nuyi arganne kun hafuura dhugaati. Kanaaf macaafa qulqulluun yeroo hafuurri qulqulluun kennaa namaa kennu kennaa isaa sun dubbisi irra deebi lakkoofsa 8 kennaa isaa lakkoofsa 8 duwwaa dubbisi hafuurri qulqulluun waan namaa kennu tokko isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuutu hafuuraan kennameef hafuurri qulqulluun ogummaa namaa kennu ogummaan eessatti argamtu mana waaqayyo duwwaatti argama hafuura qulqulluu keessatti duwwaa argama ogummaa isa kaaniif immoo beekumsa barsiisuutu hafuuruma sanaan kennameef. Hafuurri qulqulluun gaafa sii kennamu waan itti argattu sitti ogummaa namni hin arganne argatta callumatteen jiraattu hafuurri qulqulluun si keessa dhufeera taanaan nama addaa taatee namatti mul'atta namichicha keessa maaltu jira ogummaatu jira. Macaafa Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 10 maal jedha macaafa Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 10 Daani'el namoota hundumaarra maal argate ogummaa hubannaa argate moo arganne ogummaa gaafa argatu mootichi maal keessatti arge nama hundumaarra Daani'el adda ta'uusaa arge. Namichi Daani'eliin ani mootichi gooftaa koo isa waan isin nyaattanii fi waan isin dhugdan isiniif muree nan sodaadha sababiin isaas mootichi bifa keessan hiriyoota keessanii gadi ta'ee daalachaa'u in arga kanaanis isin mooticha biraa dubbii sodaachisaa mataa koo irratti in fichihiistu jedhe. Daani'el amma immoo namicha isa angaficha warra hojjettootaa eegduu Daani'el Hanaaniyaa Mishaayilii fi Azaariyaa godhe sanaan mee wanta nyaannu biqiltuu garaagaraa wanta dhugnus bishaan nuuf haa kennan atis guyyaa 10 nuyi garboota kee ilaali bifni keenya bifa dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii wajjin si duratti haa ilaalamu erga kana argite booddee nuun garboota kee akkuma sitti mul'ate godhi jedhe. Kanaaf inni wanta isaan dubbatan kana dhaga'ee fi guyyaa 10 isaan irratti in ilaale guyyaa 10 booddee bifni isaanii gabbinni isaaniis kan dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii caalee argame. Kana irratti eegduun isaanii sun nyaata isaanii daadhii waynii isaan dhuguuf turanis dhiisee nyaata biqiltuu garaagaraa isaaniif hin kenne. Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caaffattootaaf ogummaa hundumaaf hubannaa isaaniif hin kenne. Daani'el immoo mul'ataa fi abjuu hiikuuf kennaa in argate. Mootichi Daawit Daani'el keessatti waan arge haasa'e. Barri isaanii itti dhiyaataniif mootichi mureef geenyaan barichi gaafa ga'u hangafni hojjettootaa warra xu'aashi Nebukadnezaritti isaan dhiyeesse ilaala dhaggeeffadhaa. Yommus mootichi isaanii wajjin dudubbate hunduma isaanii keessaas kan akka Daani'el Hanaaniyaa Mishaayilii fi Azaariyaa hin argamne. Akkasitti isaan mooticha duratti hojiidhaaf in fudhatamanii. Ilaali akkasitti isaan mooticha duratti maaliif hin fudhataman? Hojiidhaaf. Maal qabu? Ogummaa, hubannaa hunduma Waaqayyo kennaa godhee kenneef. Ganama kana isin eebbisa. Ogummaa argitanii hin beekne, hubannaa argitanii hin beekne, beekumsa argitanii hin beekne. Galaaf irratti argaa. Ogummaan kennaa hafuuraa keessa jira. Ogummaan kana hafuurri qulqulluun Waaqayyo abbaa biraa gara kee gaafa dhufu garaa guutuu simachuudhaan ogummaa si keessa kaa'a. Ijoollee barattan dhaggeeffadhaa. Barumsa keessan hafuura qulqulluun geggeeffamaa ta'e akaadaamii keessan baradhaa. Hafuurri qulqulluun sinii kennamuu qaba. Sammuu cufamee sinii bana. Piroofeesara ta'uu barbaadda? Waaqayyo ogummaa sii kenna. Dookteera ta'uu barbaadda? Waaqayyo ogummaa sii kenna. Injiinara ta'uu barbaadda? Waaqayyo ogummaa sii kenna. Ogummaa Waaqayyo sii kennu namni gadi buusuu hin danda'u. Biyya fokkisa gidduutti ogummaan kee hin bareeda. Yesuusin kennaa kana argadda. Bara dhufu kennaa argattu isiniin jedhe. Yoo mararraa kaastanii namni kennaa ogummaa argachuun qaba namni jira. Jirtaayi bara dhufu injiinariidhaan siin jedhe. Fooqii chaayinaan ijaarte sitti ijaaruu jalqaba. Abeel jettu gurbaa bara dhufu injiinariidhaati. Kaleessa chaayinaa si hoggane amma garuu si hogganu jalqaba. Mikinaatu Waaqayyo ogummaadhaan si guutuu jalqaba. Bara 2016 Waaqayyo ammatti Maayidanii keessa sochootutti. Ammatti Afrikaa keessa sochootutti. Ogummaa isaatiin si muuda.
seexanarraa waaqayyo kennaa kenneef keessa bifa duwwaarraa fuudhe seexanneedha akka bakkalcha bariiteedha jireenyi isaa. Macaafni qulqulluun angafa ergamootaa ture waan ta'eef ifti isaa akka bakkalcha bariiteedha. Bareedinni isaa waaqayyo gaafa dhoota ati daaraadha jedhee bifarraa fuudhe ogummaarraan fuune waan tokkorraan fuune waan hundumaa wajjin gad darbatee beekumsa isaa dhufee lafarratti dirriseera waan dirrisine seexan. Maal argaan jirtanii isin seexanni biyya lafaarratti beekumsa isaa waan dirriseef isaan kun maal ta'anii argamaniiru warri seexanni keessatti dirrise mormituu waaqayyo ta'anii maal ta'aniiru argamaniiru. Yoomiyyuu warri Kiristoosin morman yoomiyyuu warri ijoollee waaqayyootiin morman bakka irra teessanii warri nuu mormitan dhaggeeffadhaa. Onlaayinii irra teessanii warri nuu mormitan dhaggeeffadhaa. Nu isa dhugaan lallabna. Nuyi beekumsa lafarraa dhimma hin qabnu. Beekumsa sabii saba keenya irratti hin ibsina. Iyesuus hin lallabama. Beekumsi waaqayyo namaa kenne hafuura isaatiin. Hafuurri qulqulluun nu keessa jira taanaan biyya lafaa kana keessatti waaqayyo hangafa beektotaa nu godheera. Yoo hangafa beektotaan ta'a warra itti irraasaa isiniin kadhadha. Kennaan hafuura qulqulluu isin argateera taanaan isin bara dhufu safara jirta itti alaqaadha. Isa tokkoffaa ogummaa isinii kennaan jedhe. Isa lammaffaa beekumsa isinii kenna. Mee namni bara dhufu beekaa ta'uu barbaadu. Hello isin eebbisa. Ol fuudhi harka kee maqaa Yesuusiin. Safara keessatti beekaa akka taatu sirratti waameera. Kennaan kun siifa kennamu. Kilaasii keessa teessu barreen gaddaa 40 baata yoo ta'e barana tokkoffaa qabaatu. Hafuura beekumsaa sirratti waameera. Barreen gaddaa dudduuba fi 50 30 deemta yoo ta'e barana tokko 2 3. Ikoonomiidhaan tokkoffaa. Dibataan tokkoffaa. Beekumsa tokkoffaa. Barumsa tokkoffaa. Diinagdeen tokkoffaa. Hafuurri beekumsaa isinii kennameera. Siyaasa diamee jedha irratti. Tokko. Lama. Isaanuma ijoollee waaqayyo kennaa beekumsaa fudhatu kudha ja'a ajajeera maqaa Yesuusiin. Beekumsa dachee Oromiyaa irratti ajajeera. Ogummaa ajajeera. Hubannaa ajajeera. Beekumsa ajajeera. Dachee Itoophiyaa irratti beekumsa ajajeera. Qabaa mataa keessa qabaa joo. Qabaa warri digirii irra turtan maastarsiitti dabartu. Qabaa warri maastarsiitti irra turtan PhD'tti dabartu. Qabaa warri dippiloomi irra turtan digiriitti dabartu. Qabaa warri elementarii turtan haayiskuulii irratti. Warra haayiskuulii gara tiraansiitti gara kutaa 12tti gara kaampaanii yuunivarsiitiitti hafuurri si dadhabsiisu beekumsa keenyaatu dhaheera bara 2016 irratti hojjetu. Waaqayyo natti dhaggeeffadhaa. Ergaa kana seefii godhaa ijoollee. Bara 2016 beektota ijoollee koof kaasaan kafalanaan jedhe. Barattoonni kufanii turaniidhaan jedhe Waaqayyo. Lafaa ka'uunaan jedhe. Nama keessa taa'e kan kuffise naan jedhe. Xilquu 666 biyya Itoophiyaatti galeenaan jedhe. Sammuu ijoollee Itoophiyaa danasii gochuudhaaf kan ergame naan jedhe. Dhaheera naan jedhe Waaqayyo. Keessumaa dachee Oromiyaa irraa dhaheera. Dhaheera naan jedhe Waaqayyo. Dhaheera naan jedhe Waaqayyo. Dhaheera naan jedhe Waaqayyo. Bara dhufu naan jedhe Waaqayyo. Warri beekumsa kee bata wambarii gaddiisu naan jedheera. Seef. Ergaadhaa qabadhu. Maatiriikii irratti warri boossan, intiransii irratti warri boossan, yuunivarsiitii irratti warri boossan, biiroo taa'ee dhimma kee kan cabe bara dhufu naan shaaranaa jedheera. Yes. Ani Waaqayyo ijoollee koo bo'aniif harka nan diriirsa. Sammuu Afrikaatti ibsutu jaameen ani tanaa jedhe Waaqayyo. Ilaa sabni kun dadhabaa fakkaatu iyyuu biyyatti dadhabinni raajame irratti saba kanatu qoricha gurba. Sabati wallaalaadhaatti ajjeesuuf kaate beekaan godhanaan jedhe Waaqayyo. Beekeen bakka. Haleluuyaa. Cikiin jiru maaltu jiru daataan isaa samiidhaa ba'eera. Formula ከሰማይ ነው። የሕዝቤ ፎርሙላ ከሰማይ ነው። Itu sabarreen gaddaa jajjanii inni bara dhufu beekaan dhalatu liyyu ነው. Si keessaa beekaan dhalatu. Hollaa keetii beekaan dhalatu. Dachee kana keessaa beekaan dhalatu. Biyya Afrikaa asanaan jedhe Waaqayyo. ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። ተቀበሉ።
መንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው። እውቀት ስጦታ ነው። ሃሌሉያ። ጥበብ ስጦታ ነው። እውቀት ስጦታ ነው። ጥበብ ስጦታ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ። ፕሮቴስታንት ሄሎ፣ እዚህ በኋላ ፕሮቴስታንት ውስጥ እንደዚህ የሚባል ነገር አይሰራም። ሞቷል ደነዝዳው ስቶፕን ምናምን ነገር አይሰራም። ሃሌሉያ። ይሄ የወንበዴ አነጋገር ነው። ዛሬ ይመታል አየር እግዚአብሔር። ካንቺ ላይ ይመታል፣ ካንተ ላይ ይመታል፣ ከቤተሰቦቹ ላይ ይመታል፣ ከምድሪቱ ላይ ይመታል፣ ይመታል። ከኦሮሚያ ላይ ይመታል፣ ኢትዮጵያ ላይ ይመታል። ወንበዴ ንግግር አንተ ላይ አይሰራም፣ 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 አይሰራም። አንቺ ላይ አይሰራም፣ 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 አይሰራም። አንተ ልዩ ሰው ነህ፣ ልዩ ሰው ነህ። ትፈለጋለህ፣ ትፈለጋለህ። ለምትኮደም በርባደ መጀ ጀራ 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 እንደዚህ በሉ። ይፈለጋለሁ። come on